sa'aatiin isaa gabaabaa ta'eyyuu ergaa gabaabaan qabanii ergaa guddaan qaba. Waaqayyo si'uma tokkotti jechuma tokkoon lafaaf samii uume si'a baay'ee irra hin deemine. Siniifis sagalee qaba. Jechootaan dubbadhu keessaa sagalee ittiin isinitti dubbatee sin boqochiisu waan qabatee jiruuf Waaqayyo yaaddoo tokko malee yeroodhaaf hin yaadda'inaa. Waan ta'eef hin yaadda'inaa. Gurra keessan guutu gooftaatti yaada keessan qopheessa isinitti dubbata. Nan beeka Waaqayyo akka dubbatu sababiinsa nama lamaaf sadiif iyyuu Waaqayyo ergaa dubbatu qaba malee cal jedhee walitti isin qabe jenne isinitti dubbata. Nana mana akka isinitti dubbatu immoo kanan ittiin beeku dubbateetan isa argee jedheetan isa dhaga'ee raawwateetan ijaan argee galateeffadhe. Kanaaf nam tokko tokko dubbatiin hin darbu. Waaqayyo kutaa macaafa qulqulluu sana waliin dubbisneetii itti fufna. Dubbii Waaqayyoo deeqaan isiniin jedhe deeqaa xiqqootti akkas jedha. Yesuus itti fufee isin soogiddaa lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffamaa? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjatee balleessa malee homaa tokkoof iyyuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandara tulluu gubbaati. Ijaarramee dhokachuu hin danda'u. Homti nuun ibsaa qabsiisee guboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa gubbaa irra kaa'a malee ibsichis mana keessaa kan jiran hundumaa in ibsaa jedha. Mee harka keessan mirgaa kaasaatii Waaqayyoo jedhaati. Ati soogiddanaan jedhee irra dabalaa. Waaqayyoo ati soogiddanaan jedhee inni akkana isiniin jedhe maqaan isaa ulfaata. Ammanumaadha kadhannaan keenya akkas jedhe ati soogiddaa siin jedhe. Ameen jedhe namni. Har'a bichaan dhageenye waa si yaadachiisuun barbaada malee dubbii kanas qanii baay'ee dhageessan. Garuu mata dureen gaaf sana irratti dhaabadhee otoo dubbadhu dhaabadhee jecha irratti dhaabadhee soogidda nuun jedhee jecha jedhu irratti dhaabadhe. Har'aa guyyaa sadaffaa akkas biratti argame beeka. Soogidda nuun jedhee sagalee jedhuunani mata duree tokkoon dubbadha. Mata duree tokkoon isinitti dubbachuu barbaade. Ati bu'aamoo ba'aadha. Mata dureen isinitti dubbadha. Bu'aamoo ba'aadha kan jedhu dubbadha. Sirriitti na dhaggeeffadha. Sirriitti na dhaggeeffadha. Atiin jedhe bu'aamoo ba'aadha. Kanaaf yaadannoo keessanattis bilbila keessanattis tuqaa quba keessaniin tuqaa barreessaa mata duree kana. Ati bu'aamoo ba'aadha jedheetan dubbadha. Waanan siniin jedhuuf hanqaba. Waanan siniin jedhuuf hanqaba. Sagalechi waan lama qaba. Ati soogidda jedhee hin dhiifne. Soogiddi mi'aa of keessaa hin qabne gatii hin qabu jedhe. Inni ba'aadha malee bu'aa miti jechaadha. Gatii hin qabu waan ta'eef. Soogiddummaa isaa immoo yeroo dhageessanii soogiddi mi'aawudhaan beekama. Malas siniin jedhe gaafsan soogiddi waan 14,000 ol mi'eessuudhaan beekamaan siniin jedhe. Sababiinsa wanti soogiddi keessa hin jirre maal hin ta'u jedhe yoo boqonnaan lakkoofsichaa homa mi'aa tokkoyyuu kennuu hin danda'u. Mee kana keessa hunqulaalii ishii adii ishii waan tokko soogiddummaa hin qabdu dhugii ilaali dhamna miilaali maal jedhaa jedha. Otoo homaa waan tuqsiisiin hunqulaalii ishii keessa ishii miti. Ishii keessa ishii soogiddummaa qabdi. Keessa soogiddummaa qabdi ishiin iddoo irraa fudhatte qabdi. Ishiin golgamtee jirtu homaa mi'aawuu nama kamuu isinii kennuu hin dandeessu. Bishaan amma nama qaba. Maa soogidda baarsantii ishaan qaba waan ta'eef. Kanaaf kutaa kana dhaqxanii gaafa dubbiftan soogiddi maalinni hojiinsaa waan jedhu baradha. Soogiddi hojii mataasaa qaba. Yoo hojicha hin hojjenne ta'u garuu kisaaraa mataasaa qaba. Kanaafuu nuti soogidda. Soogiddaa nuun jedha macaafni qulqulluun. Ati soogiddaa nuun jedha. You are the salt of the
Ingiliffa isaatiin immoo yeroo ilaaltan yaadatta. Mootii bira dhaqeetu mootii gooftaa amanii jedheen gooftaa argiteetta waaqayyo jira jedheen. Waaqayyo jira natti agarsiisi jedheen. Otoo waaqayyo eessa jira natti agarsiisi yeroo jedhu waaqayyo oddoo jiru otoo sitti agarsiisin gaaffii tokko si gaafadha. Bishaan yoo dheebote maal dhugaa jedheen. Ani waaqayyo isatti na gaafatte siin deebisa atis deebii kana naa deebisi. Waaqayyo natti agarsiisi jette sitti agarsiisa ani immoo gaaffii tokko si gaafa. Bishaan maal dhugaa jedheen. Dheeboteera bishaan maal dhugaa jedheen. Tosi gaafadhee deebii kana kan deebistan xiqqoo. Inni sunis waan deebisu dhabeetu akka ziree taa'e. Ani beekone. Waaqayyoo guddummaa eenyummaa isaa waan inni gochuu danda'u sitti mamane qabee sitti agarsiisu akka saayinsii miirota shananiin agarsiisanitti waaqa sitti agarsiisuu hin danda'u. Garuu sitti himuu hin danda'u. Meetoo maamnatti himuu diddeena ammaaf waan hin beekone. Silaa deebiinsa bishaan hin dheebotudha. Bishaan hin saattu waan ta'e. Waan tokko sinitti soogiddi mi'eessuu malee yoo mi'aa dhabe yoo mi'eessuu dadhabe waan isa mi'eessuu hin qabu. Waan isa mi'eessuu hin qabu. Kisaaraa ta'a jechaadha. Bu'aa miti ba'aa ta'a. Gaaf tokko waan tokko si yaadachiisu akkatti haati manaa loo seera uumamaa dubbistanitti miti waan ishiin taate. Maal taatee yoo jettanii uumamaa 19:20 gaafa dubbiftanii akka gara fuulduraatti malee gara booddeetti hin deebiine taallaqu tariqoo kan jedhamu waggaa 10 kana sayyootti sagantaa tokko irratti wal agarreerra taallaqu tariqootiin konfireensii tokko irratti. Mee waa tokkoon gaafadha. Iddoo hedduu deemee daawwatee waan daawwatte keessaa waa'ee Yesuusii fi waa'ee soogiddaa mee waa tokko naa kaasaa mennaan waan daawwadhe keessaa mammaatti waan na ajaa'ibuu naan jedhan hin jedhanii. Golgolta dhaqee iddoo Yesuusitti fardeenna Golgolta dhaqee iddootti Yesuus du'aa yerootti Yesuus boollichaa kam yeroo argu dhagaa tokko na ajaa'ibee hinna yeroo dhagaa garagalchuu bara sana dhagaan yeroo reeffatti haguugamu hanga boollichaatiin itti haguugama malee hanga boollichaatiin itti haguugamee ta'a malee itti gadi hin guuramu akka biyyoodha. Yeroo Yesuus gara lafaa ka'u dhagaa garagalchee kan jedhu suni dhagaan Yesuus garagalchee ka'e hamma handhuura namaatti jira naan jedhan. Hin jedhan jala hulluu qee laalee bukkee deemeedhaan lafa sin tumne deebee lafa hin tumne olis irra raane akka Yesuus irraa garagalee dhagichi qilleensa irratti rarra'ee hafee dhagichi meetira 2 wayitaa dheerinni isaa bal'inni isaas 50 ol garuu dhagaan sun lafa hin geenye kun anaaf dinqii ajaa'ibaadha. Yeroo inni du'aa ta'u dhagaan achi garagalee sun anaaf dinqii ajaa'ibaadha. Oli nu taallee samii hin geenye deebee harkisa dacheetiin lafa hin geenye dhagichi rarra'ee hafee waa tokko si yaadachiisuu mana ammas ambiraa waan jedheen haadha manaa lootiin immoo dhaqee ilaalee haadha manaa lootii yeroo dhaqee ilaalee gadi gabaabbatteetti garuu qofforee akkamitti ginnaa looqee ilaalu nama soogiddaa qabdi malee mi'aanshi soogiddummaansa namatti qofama malee hin baqu hin badu gadi bu'u hin dabalu hammum sanaa dhagaa soogiddaa taatettee macaafni immoo dhagaa taate mi'aanshi garu waan xinnoo waan nama xinnoo akka nama bishaan soogidda qabasin hin jiru waan xinnoo wayii malee omaa dhagaarraa akkuma macaafni garaagarummaan qabu. Maal takka namoonni nama kan duubatti garaagaruudha dhagaa kan ishii taasisa. Jiraachuu dadhabuudha dhagaa kan ishii taasisa. Bu'aa ta'uu dadhabuudha ba'aa kan ishii taasisa. Waan tokko siin kaasuu barbaade waa'ee sagantaa kanaa kadhachaan tures. Ergaa tokko garuu siin takka dubbadhu laphee irra waaqayyo kaa'e. Namoonni amananii gooftaan hin danda'a jedhanii ba'aa kanaa booda immoo bu'aa ta'uudhaaf waddadu as keessa. Amananii ani dhuguma irraa booda
ba'aamit bu'aanta namni jedhee amanu yoo jiraate namnas keessa ba'aan irraa ka'e innis ba'aaf irraa kaase bu'aa ta'u as keessa jira. Ameen. Kana waaqayyo akkanatti dubbadhu laphee keerra waan ta'eef ani malee kutaa kana yeroo hunda barattu beektu ani haaraan godhu si yaadachiisuuf ani malee. Kanaafuu namni as keessa jireenyi isaa guddii ta'u jira garuu na harkaa fuudhi ergaa qabadhee dhufe malee oduu qabadhee dhufne lallabuufis miti lallabuufan dhufe irra fiiguu fi hamaareessuufas mitisi waasi hubachiisuufan dhufe waaqayyo akkana sin jechaa jira namni milikkita dhagaa ta'e tachitti hafee warra namni baraa jira ati immoo milikkita ulfinaa taateetu namaaf eebbataa tamasee jedhi urjinaadha lafumaa ba'e soogitti ati cuunfaa wayii keessaa dhuftee jedhe macaafne ila waa tokko qabadhu shawarramiin nama nana ati warshaa wayii keessa baatee si'a lammaffaa koppii taatee jedhe macaafne qulqulluu isaan sun hundu koppii suukaarris koppii zayitiinis koppii barbarees akkasuma wanti biraa akkasuma soogitti dacheerraa oframna kallattumaan masanamee kumtaalatti nammee warshaa galee warshaa noo magaazana galeetu magaazana madhaama malee gadaa warshaa galee mi'eeffamu warshaa galee oddoo ta'e dhagumiti lafarraa oframna kallattumaan dooniyaa galeetu magaazana galeetu biyya garagaraa deemuu jalqaba achi booda iddoon ni hafuun jiru mana eegsaan seenaa mana sooressaan seenaa mana mootummaan seenaa mana daawwadhaan seenaa soogitti dhabnaan dhadhaan kunis hoodhaan 15,000 bittees dhadhaan birrii 600 kiiloo bittuus soogitti gatiisaa waan taatu keessaa dhabamnaani bushaa ati afnaan biyyi lafaan taatu fuudhinaa harkaati keessaa dhabamnaan biyyi lafaan taatu kanaaf waaqayyo ati soogiddaa akka isaan kaanii mitiyatii lammaffaa soogiddii kun torbaantiin qabu inuma diima lafa barbadii maal feetee deemta buna yennaan asumatti dhaabbadha maal feetee deemta sokkaarannaa eeyyama kee fidiidha maal feetee deemta soogidda darbedha darbetti qabu biyya barbaade deemaa orang kamu dikontrolkan kamu gafat dan totos gafat komisionis gafat itu gara-gara gafat manfaat sogit dan itu syarat sogit dan berbalik ni man Indo mau kewarrakan dan haleluya waaqayyoo baatee karaa aja ditahan itu ya bapak sogit dan nyekap Gustaku Yesus Baga sungkaran jadi Mari wahai kun toftansa. Sukara sinjir ya mama aku tada matu. Amat chat kan ya sukara. Nama iya sukara kamu amat chat kan. Nama iya masuk kita kamu mampu tu kan ini kan. Izan roti hati kena mana. Mantap dukku masuk karang boleh dukku masuk kita. Ini mana ini mana ada. Mandi yara dukku masuk kita ke jiro marati dukku masuk karang ke gifit ke ibari ke mantap ke dukku masuk karang ke saya dukku masuk kita sekesa jiro hinjiro dukku masuk kita ati masuk kita dukku mantap fayina kata male haleluya itu dia ada dia sini buat ada male nak inkurasi dokra indendau ittibai sini mana ani tak masuk kita apa kan dia ऐसा तो कोई नहीं विशाल कैसे चला सिंजरे ऐसा कैसे चला सिंजरे कुमार अफ्रीका और कैसे चला सोगिंटी सिंजरे ना नाम जो को कैसे लल्लाबा को कैसे God is God all the time kita untuk khambarese aku masogitti niyo ranume nuis niyo ranumne nuyo polesa sogitta di male hoton ranumne kana viu essa nufne kanjaru kita masana barrese ati sitanimani niyo la barra jette wampa devi warga kasinge chaira warra ka warra bartonta ati sogitta amen Moto ka sa lamafala ma digdem to ko bistani beltu
Maal ta'etti soogitti abaarsa cabsa. Maal taatanii yaa mandara nanaa maaltu si rakkisee maal labdanii isaa jennaan mandarri beetin iddoo keessa jira. Bishaan isaa rakkoo qaba. Yoo horiin dhugee horiin hin dhalu. Yoo mucaan garaatti baattu dhugne mucayyoo irraa baasa. Mandarri kun iddoo keessa jira garuu habaarramaadha. Maal wayyaa jennaan akkana jedhe dhaqaatii soogidda fida. Garaa kee abaarsi caba maqaa Yesuusi. Ameen. Garaa kee abaarsi caba maqaa Yesuusi. Ameen. Baata illee warqii waamaa jira. Ani caljallee lafa waa dhaggeeffachaa jira. Sagaleen tokko gara kootti dhangala'aa jira. Jaalattee soogiddi si barbaacha mana dhufu sumatu barbaacha ganda isaa soogii dhaqa. Har'aa kaaftee jala kaachuudhaaf hin daawwaltu dirqama sirratti daawwatu ayyaana sirratti. Kaatee maaloo kaanaa xumuraa kaa maaloo kaamaan irratti dhiiftan maaliree maa caljettan hin jirtu. Waa'een kee ati keessatti argamtu malee ta'u si barbaannaa siin jedhu. Mucaa tokko torbe lamaan kana alarraa dhuftee dhugaa baate bilbila maanan kadhadhee fi waan warra asii yeroo biraayyuu na agartus hin dhageessus. Namichi kaleen lamaan feel taanaan ishii qaluudhaa fi mana yaalaa geessee qorachiisee dhiiga bichaan ofirratti argeetti. Innaan na baasanan beeka malee hin beekutti. Dhiiga bichaan ofirratti argeetti. Maannaan billaan yaanum gajjallaa jira. Mucaa biraan na bira kaaniiru. Namni torba manatti nammaniiru. Amma duudhaaf yeroonsaa dhumeera. Kalee isaa lachuu feerii akka ta'e beekeeraanii argeeraanii. Ana immoo qorachiisaniiru. Ana keessaa baafachuu fi maal wayyaa jette Daani'el beekaa yeroo darbe asitti dhuftee dhugaa baatee deebite. Yennaan amma koo isiin kadhadha dhaabbannaan innaan ani jedhuuni iimoodhaan kadhachaaf hin jira. Yeroo ani jedhuuni dhufe maaksii harkatti qabatee billaa harkatti qabatee itti deema. Amma nani kadhachuuf hidhata itti deema argaan jira viidiyoodhaan. Isaa booda siifi isa gidduu abiddi lixeera koo hin sodaatin sittin siquu nan kadhadhaan jedhee nan kadhadhe. Duubatti deema nan kadhadha duubatti deebi'a nan kadhadha duubatti deema nan kadhadha duubatti deema. Isaa booda namichi billaa sechee darbateetu asechee fiigee ishiidhaa kadhadheen xumure ammas guyyaa lammaffaatti immoo nam sagalitti qopheesse. Ta'uu dide guyyaa sadaffaatti nama 12 fidan. Ta'uu dide maalennaan akkumaan siifi daawwit gidduu galee anis gidduu galee raagittiin qabiinee nama amma guyyaa sadaffaatti mucayyoon irraftu nyaatu. Sin ajaa'iba irraftu nyaatu. Gaafa guyyaa sadaffaadhaa isa dhumaate ibsa akkatti qalanan kanis guyyaa sadafnaani ibsa soddomarra kaaniitu baawariinsa olkaasanii seeni luka duwwaa kushinaadhani. Ennaan dhaqee kushinaa seenu kushinaa buluun totokka'ee jette maalanna abidda qabatee anaan nabee dhabee. Jaatamarra kaaniitti moonatti qabsiisanii jette. Jaatamarra kaanii ammas immoo seeni jedhanii ennaan dhaqee seenu ammas manaa fi kushinaa fi saaronii keessaa totokka'ee jette ammas. Hin guggubate mana keessatti. Saboota gaafa guyyaa sadaffaadhaa isaanii hundumaa of beeku. Maanoo si tuqsiisu. Si dolcha dheeraan mooltaan jiru. Isa booda 12 ta'anii ishiin hojjettuu bichaa oddoo sadii fidanii gaafa isaanii mana kiyyatti oddoon kutaan keessa jirutti ol naqanii kutaa wayii qalloo keessa ol ba'ee barandaarra taa'e. Yeroo barandaarra taa'u nama wayii qabanii poolisoonni makiinaadhaan nagachallaa deemuu achuma dhaabadheen iyyeetti. Ennaan iyyuu barri ana dhaabatanii gosa nafaan hin beeku harkaan akkana jedhaa barri gosaneetti mucaa wayii ala jira taatee ennaan ibadu birri sana ol nammaneetti ennaa ol nammani haaduu sanii fi namni 12 natti qophaa'ee dhaabataa maal ennaan na qabuun dhaabatu jedheenii akkasii ennaan jarreen sana hundumaa qabanii mana hidhaa geessanii ati manuma kana
keetti fufi jedheen. waaqayyo waaqa rakkana dhiirinaan jechaa. Inni mandara sanarraa abaarsa cabsee eebbatti fufsiise abaarsa siifi sanyii keerra ture har'a nan cabsaa naan jedhe. Inni abaarsa cabsee mandara sana akka shinitti fuftu soogiddaan burqaa shirraa abaarsa cabsee soogiddaan burqaa shirraa abaarsa kaasee sanyii saba sanaatti fufsiise sanyii oliitti fufsiise sanyii namaatti fufsiise har'a gargara dhiirinaan jedhe horra qulqullu siifi sanyii keerra abaarsa cabsuun qaba. Siifi barnoota keerra abaarsa cabsuun qaba. Siifi hojii keerra abaarsa cabsuun qaba. Siifi tajaajila keerra abaarsa cabsuun qaba. Har'a booda eebbataa kamalee ba'aan qabu. Ergatee jiraatee karoora koo keessa maadire sodaan koo ija koo si argee otoo ati dhaabattu iddoo dadhabbii koo har'atti dandeessee qabdu gootaan iddoo dadhabbii kee dadhabbii dhaabatu suni ati bushaa taatee dhagaa taatee naftu soogidda taatee kan siin abaarsa cabsaa jechaadha. Mantii kahooba hiba hiba hiba. Abbaa deemee warqee as keessa harkoo yoo diriiraa fi jira harkoo yoo olkaa fi jira harkoo yoo hawwataa fi jira harkoo yoo fuudhamaa fi jira hafuura qulqulluu kanaa jechaa jira. Ani si achi jettee nama ofirra gatteesse ani ofirra gattaa'u ijoo ta'uu sii taa'ee waaqayyo. Haleluuyaa. Akkas jedhee narraa koo miti. Jadi kan jadi gara kolu femare. Harap kasih sagalee tokko baatee filmee kolu feera. Ati eraa sintanima gaafsana sii kaaseera. Ayyaanni wanti hunduu dabalaa deemte zayitii dhugaatii ishii dabalaa deemte wanti kufu moofaa dhugaatii isaa dabalaa deeme ayyaanni sirra jiru ati soogiddaa siin jechaa jira. Soogiddi abaarsa bichaa cabseenis waan tiraa'ee foole gogaa warri nagadan soogiddatti nannaan tiraan saarraa dhaabata. Amma dandeetti illee guddachee dhirooftettan seerga waan ajooftettan seerga waan foolii godhattettan seerga ennaatti dhaqxee keessa buutee guyyaa hojii qaba ennaatti dhaqxee keessa seentee waan dhabuu qaba. Yesus bala-balaan jiraataadha. Abbaa ta'e isaan beeku malee saggoo isaarraa qambara qabuun argaa'eera. Assaa jala loloosaa ciccituun argaa jira. Maali yennaan isa obbaatiin jaalatti ofitti si dabalate har'a sirraa kutee naan jedha hafuura qulqulluu. Har'a sirraa caccabsee naan jedha hafuura qulqulluu. Soogiddummaa keessi godhattee ba'ee si agarsiisa. Never let us talk in the Never Harki tokko garuu akkana isin jechaa. Yeroo harka isaatiin hiixatee sagalee tokko mana keessa akkana jechaa. Situ ofirra gattaa'e malee dhaabadheen jira sin kaasa.
Yeroo irra gaddeesse. Arrakaasee immoo wadda duukee dhagaa namni. Arrakaasee immoo wadda duukee dhagaa namni. Arrakaasee immoo fiiguu kee dhagaa namni. Inni Elsaayi wajjin dhaqee bishaan ajjeesu sana akkatti jijjiiramu. Bishaan ajjeesudha. Bishaan itti fufsiisu miti. Bishaan sanyii namaatti fufsiisu miti. Bishaan ajjeesu tannaa soo gidi dhaqee tuqu har'aa booda bishaanichi amma har'aatti inni dubbise. Hamma har'aatti bishaanichi bishaan nagaatti geeddarame. Maaltu keessa bu'eenna soo gidda dhaqee keessa bu'e. Ati keessa seenaa namni naraarama har'aa bu'e. Ati keessa seenaa kwaalii kan nagaa ta'a. Maalan godha ammayyuu namanni ijoolleen kun yaa waaqayyoo dargaggoota nana amantoota nana. Amantoota nana akka kaleessaan ta'u dubbiin dhageettii bichaan ta'u waaqayyoo irra bakoorraa waa kaa'eetu na waame. Akkana siin jechaa jira. Ati soogidda siin jedheera irraa kaasee waddaduu yaa qabda. Namaafi bakka akkasuma duraati. Namaaf akkasuma duraati. Si'achi moo inni moo ishee moo eenyuuf namaaf. Waaqayyo garuu akkasa duraati. Akka abaarsichi calee warra abaarsa cabsan taata malee warra abaarsa cabsan taata malee otoo ati jirtu warra abaarsitti fufuun taatu. Otoo ati jirtu warra abaarsitti fufu bara abaarsitti fufu. Maali Eliyaas nama akka keenyaatti jedhama jaabi. Nana aaraan ennaa kuticha dubbise. Aarii isa waa ta'uu dadhabeenaa. Aariin isa ta'uu dadhabeenaa. Waaqatti nama. Nam innaa inni inaafee akkana. Innaa inni inaafee raajota soobdootaa qalchisu. Innaa inni inaafee bokkaa dhaamsee ulfina waaqaa agarsiisu. Eliyaas nama akka keenyaatti nanan maalan ta'e anuma kiristaana ta'eera. Ani amma amaneera. Ani amma waa muuseera. Na jechisiisa. Gamarraa waan agaatisa akka gooyimatamaa. Ani amma akkanumaayyi. Ani amma akkasiyyi. Amaata hin beeku malee dagaraa wayii dachaadhaan fuulduraa jabeera. Haleluuyaa. Mee jabeera jedhamesu. Waan foolii godhate. Waan fooliinsa ajaa'iba. Soogiddi dhaqee xumuna bakka. Bakka. Inni haabata ajaa'ibsa. Isaatti bishaan warri waa tursiisuudhaaf yaadanii soogiddatti naannaa bakka. Ji'aafuu ji'a ja'a bakka. Maa tursiisuu danda'a. Foolii isaarraa dhaabuu danda'a. Ajaa isaarraa balleessuu danda'a. Foolii badaa isaarraa kaasuu danda'a. Irraa kaasa. Waan taampeellaa sitti maxxanee jira. Wayyaan isirra jira. Taampeellaa sitti mul'ate. Eebbi sirra jiru akkatti fufne waan sitti maxxanfamee si rakkise waaqayyoon taasisa. Harka keessa mirgaa kaasaa sagalee tokko dubbadha. Soogidummaan kee inni sirriin inni macaafni jedhe galgala kana maqaa Yesuusin sirraa dhaga'amu jedhama. Waa'ee isaa tokko itti isin dubbadhu ibsaan fagootti mul'ata. Fagootti mul'ata ibsaan. Akka dukkana cinnima maaliif waa ta'u ibsaan fagootti mul'achuudhaan beeka. Hundi achi ibsaan ifaa jiraadha namni. Maal ta'e dukkana naannoo isaa jiru muluu ishee ari'ate fagootti mul'ata ibsaa. Dukkana naannoo isaa jiru oofe fagootti mul'ata ibsaa. Har'aan hin beeku waan naannoo keetti sitti dukkanaa'ee bakka kanarra jettee ofirra gatteesse yeroo tana godhee ayyaana sirra jiru waaqayyo ibse dhiyootti miti fagootti mul'achuu jalqaba. Gadi baatti ilaala ibsaa harkannee fagoodha kuunnoo shawaameedhaatiifa kuunnoo toobistaraadhaafa kuunnoo eessaa'ifa ibsaa. Eessaa mul'ata? Dukkanuma keessaa iddoo jirutti mul'ata.
barri hadhaa dhiisee ol ka'isa dhiisee waan fedhe haa ta'u. Bara eenyuyyuu gadi bu'ee dukkana keessa gale ati fagoodhumatti mul'ata. Oduun harkaa fuudhi maqaa waaqaa sitti dubbachaa. Bara namni hunduu gabaa irraa galee waan godhu wallaalee ofirra gattaa'ee dukkanatti namni ati fagoodhumatti mul'ata si jechuudha. Mee ani fagoodhumatti mul'atedha. Gara sira arraan baata illee gas keessa kunoo asira siin jedhan irraa booda maaltu si keetiin waaqeffataa inuu taalaa ni shubbisaa ni jedhaa kunoo asuma jira siin jedhan kunoo dila miidiyaa keessa inni sanaa siin jedhu ila miidiyaan Naajeeriyaa si waamaa jira ilaan Afrikaa si eegaa jira ilaan Eeshiyaa si eegaa jira abbaa deeggarree bu'aneemo ila wanna bakka kafaala uummatee bakka mul'ata kee bal'isi kan jedhu tokko ministirii faamsoo guddaa kitaaba kaayyoo kanarratti beekee tokko yoo dubbistanii gaaf tokko kaayitii dibbee fi kiraara akka bitan nu kana doonana yaa waaqayyoo yeroo ammaa kana dibbee fi kiraaraaf gitaara nu kenniiniti kiiboordii nu kenniinnan dhufee waan qoqqabee deemanii maal jennaan maal kiiboordii bitta dibbee fi kiraara dhammeen siin jedha sayyuu gitaara dhiisiiti kiiboordii biti jetta jedhee tafaan qoqqabee Nantare, nadisa wante nantare. Gafto komo ke, gafa dasera nuku dalam. Gafto komo sanadana kenari. Me haaraa waaqayyoo mandasaloti akan ubanu. Mandasaloti rata tuan mandasaloti ubanu nukare kena. Ya waaqayyoo wata konsigarada. Hadunya daf lallaba katan nukare kahime. Jena, kita boleh makan kare ada dalam mafa. Mali ada. Mandasaloti ubani sinjere, hadunya tiba sinjere. Asal desa dunia ti bata nyandere malah nama ministry kafala mante ministry faso bidara kan itu kirosidi ko povnan ane yang musal wata fana kan be wacuma te duani ma ulan disani galama acuma to bari apa tembe baskesa media dunia tu satu bisa egajra na de wa ela fikirnya tu simple Adi, muda takauda, fafanda kauda, ayana kauda, kega kauda, hakki kauda, karawa kauda, barusa kauda, karanda kauda, amanti kauda, cuma deta, waktu musibe, wakana dera. Ada media ko kesa gata si nyecha. Ada media ko warame dunia kisi bahasa si nyecha. Apa pejanda bunda di kaya kusi media si ada. Ela, nena. Apa tembe baske sa yuwante tasi jecha. So kita si kone. Ano kaya si wanane. Wakana kamu media dunia na kakeka chai. Amen. Lama fatan sini lama. Joshua tak kata dari ugawa. Yeroo. Kuntala baden binaan fe'aa. Otoo binaan fe'aa jiru. Ageessan yaa'e. Mata dia marata mo fayyada na jedhani maana isa kuntala si baay'ee isa sittan qatee tammo gana maana ada bali kada tana jedhani ani bari ne arrafa kuntala baale male adunya na geeffata san tabiye de arrafa kuntala beede male adunya na geeffata inna waaqayyo adunya kana geeffatu adunya na kenni adunya na geeffatu jedheta sallee de Acuma, waktu karatu, cafe kana kesa gazini mba kedewa. Mana cafe kana eyaman investment ki nufu da gazi kesa bae. Namni rajuma sar ke rab dorgobe darbina, agai cafe frate, ittijare, agai kara kae, Naajeeriyaa kesa cafe goda tokichi gazi gadis. Amma matu gurgurama jira. Ordofa. Namni sirrii kan qabu waldaan kiristaanaa foogii amma kana hojjedha jedhee diizaanii isaa kennee ittiin walii galeera taana hammayyuu inni hin jiru amma hin deebi'e hammayyuu waggaa 90tti deebiftaa birrii ittiin fixxu sana sii kenna waggaa 90tti immoo deebifta dhala malee akkatti irraa galchitu qaba eessaa dhufee yoo jette nama tokkum taana baatu soomeen salliyaa waaqayyo kana leen ati ammayyuu ana addunyaatti lallabaa ta'aa jedhee sallee deebi'a
waaqayyo kana chaanii jira baate naannoo simbee ku garuu akka addunyaa taata jechuudha abbaan isaan beeku malee furu qulqulluu akkasumaan jechaa jiru namni akkanatti ciqilee irra kaa'ee ani ciqilee irraa qaabara namni sagantaayyuu inni moo shiimmoo jedhanii akka dachaafatana bormoo maaloo nu waamamee jechisiisan haa jedhama eega sitti daawwatamaan siin jechaa kontiraaktarii mana asittan hima daldalaa mana asittan hima barataa mana asittan hima faarfataa mana raajii mana asittan hima nama amantees keessa jirtu sittan hima kaleessa situ daawwalee dadhabe har'a booda malee isaanii sii daawwan kaleessa situ bilbilee namni si galaanine har'a moo waaqayyo ibsaa dukkana keessaa fagootti mul'atu si godha siin jechaa Nadiste garangore makosi marisise gara kon nagamada amaye jana leke umbarse gafarako bayate karna magar garu kiraduga karna afta yanaf gofta male jiru abate me kumale wagayo firri waga gale sita chanje yani garu kiraduga sita namni sida wale wada sigale siale hani garu je chandu pade tanalo siba ani je chandu pade tanalo siba ol furna ka ka gedrips yo waka yo tamale wamina wamera te makamo ofta yesusin harra kase ana ate Ethiopia mitena dunya te mamaye harra kase makamo ofta yesusin farfata Ethiopia bichamite farraji Ethiopia bichamite kontraktori Ethiopia bichamite dargaggeessa Ethiopia bichamite ana dunya tisijikira ni orucha indadama harra kase mira te manaba sera makaye araba se mira te manaba sera makaye raba kahima shaka chaka hoba aton kanele kilupato ani harra kase fagom tamula daye apate kende kumarina misla la jira ilash mochi wage fachato redai ilash mochi ni sho shipigo chato redai ilash mochi manbaram sake se tendai ilash mochi karachato redai sabda se arga sete media dunya rauna chaita media dunya rauna chaita mata roba heba araka se ungale gole chamira de manabase malo na kapure sagale to kola kare ani witti dare ani fare ungale gole cha araka se mira ke wate chel hakara inna rufu mare isawa mare malo inni daawati yaada terasi yaada de kabo tanke otona da fada watani otona ni gurgurda abatu mariana malo chato kola gatafeti magaya to sinjala sifat Jesus yaga disako Jesus